Okay, exercise kana keessa gaafii tokkoffaa maal jetti? Isa kana hojjedhu jetti. G of x is equal to g of minus g of 3 minus f of minus 2 jetti. G of 3 jechuun iddoo kanatti 3 galchina jechuudha. Under radical 3 into 3 plus 7 minus g of minus 2. G of minus 2 jechuun f of minus 2 jechuun 9 into minus 2 minus 2. Okay, kana jechuun 9 plus 7 minus under radical keessatti minus 80 minus 2 minus 20 jechaadha. Minus 20 kana jechuun 16 under radical keessaa hogguu ga'u 4 dhaan ba'a. 4 minus kana jechuun minus 20 jechaadha. Minus 20 times minus jechuun maal ta'a? 20 ta'a jechaadha. Plus 20 ta'a. Kana jechuun 24 dhufa jechaadha. Deebiin isaa 24 dhufa. Gaafiin itti aanu immoo v maal jetti? G of minus 1 the whole square jetti. G of minus 1 the whole square jechuun maal jechaadha? Isa kana hogguu hojjennu g isa kana jechuudha. Minus 1 itti galchina. Under radical 3 minus 1 plus 1 the whole square plus 7 the whole square. Minus 1 jechuun minus 3 plus 4 meeqa dhufa? 4 dhufa. Under radical 4 square jechuun maali? Under radical ni balleessiti. Under radical 4 the whole square jechuun under radical tun tana ni balleessiti. Maal dhufa? 4 dhufa jechaadha. Gaafima kana keessa isa siyaasini hojjedhu. F of x is equal to maal jedha? F of x minus f of 0 over x jedha. Isa jechuun f of x jechuun maal jechuudha? 9x minus 2 minus f of 0 jechuun 0 times 9 minus 0 times minus 2 jechaadha over x. Isa kana jechuun kun 0 dha. Minus tun tana wajjin wal irra raabsamtu plus taati jechuudha. Kanaafuu isheen tunii fi isheen tun wal balleessiti. Maaltu hafe? 9x over x tu hafe jechaadha. Kanaafuu 9 ta'a. X gaafa balleessitu final answeriin kenna 9 nuu dhufa jechaadha. Kaniin biraa gaafii lammaffaadha. Gaafii lammaffaan himma kanarraa kaateetini f plus g jetti. F plus g kana maal goona? minus 2 itti galchina jechuudha. F plus g itti minus 2 hogguu galchinu maal nuu dhufa? F plus g itti minus 2 hogguu galchinu salphumatti minus 2 gaafa itti galchinu asitti lamaanittu minus 2 galchina jechuudha. F itti minus 2 galchinu mee jalqaba irratti minus 2 dha. Kana jechuun minus 80 minus 2 jechuudha. Kana jechuun minus 20 minus plus jetta. F of g2 itti galchinu iddoo g itti illee tuqaa galchinu under radical 3 minus 2 plus 7 dha. Kana jechuun minus 6 plus 7. Isa kana jechuun waanidha. Under radical 1 jechuun waanii jecha. Kana jechuun minus 90 jechaadha. Kana fakkaata. Isuma kanarra gaafii b maal jetti? F over g into what? 7 itti galcha. 7 gaafa itti galchinu f in kenna maali? Isa kana jechuudha. 9 times 7 minus 2 over under radical 3 times 7 plus 7. Kana jechuun ka gubbaa gaafa waliin baay'inu 63 hir'isuu takka jechuun 63 hir'isuu lamaa jechuun 60 takka dhufti. 60 takka dhufti jechaadha. 60 takka irra kana jechuun walii yoo baay'isu under radical keessatti 20 tokko ida'u 7 28 dhufti jechaadha. 28 irra 61 irra 28 isa kana rationalization gooneetiin kaa'uu dandeenya jechuudha. Times jenneen rationalization yoo goonu 61 irra under radical 28 kana immoo didiriirsine kaa'uu dandeenya. Kana jechuun times 28 irra jalalee 28 gaaf kana meeqa dhufa? 61 under radical 28 over 28 dhufa jechuudha. Bifa kanaan kaa'uu dandeenya. Isa kanarrallee salphistanii kaa'uu dandeessu jechuudha. Okay, asumarraa maal gaafata? Domain of f plus g f over g. Domainiin isa kana f plus g x f minus g f times g. Jarri kun lamaan domain of what jenna? Domain of intersection dha jechuudha. F intersection g ti jechaadha. Asirraa kaanee amma wanti nu gochuu qabnu intersection isa kanaaf domainiin f maal ta'a? Real number dha jechuudha. Isa kanaaf immoo domainiin 3x plus
3x plus 7 greater or equals to 0 dha. Kana jechuun 3x greater or equals to minus 7. Kana jechuun x jechuun greater or equals to minus 7 over 3 jechaadha. Kana domeeniin isaa maali? Minus 7 over 3 isallee ni hammata yoo edda of hir'isuu baay'isuu yoo taate 2 positive infinity jechaadha. Kanaafuu domeenii real numberii kennan yoo intersect goonu maal ta'a? Real number jechuun negative infinity 2 positive infinity jechuun intersectionii erga ta'e intersectionii minus 7 over 2 positive infinity wajjin intersectioniin isa kana maali? Minus 7 over 3 2 positive infinity jechuudha domeeniin jara kanniini. Gaafiin afuraffaan f of x is equals to 3x minus 2 jetti, g of x is equals to 5x minus 1 jetti, compute jetti. Fog of 3 jechuun 3 g itti galchitaa eega sanit galchitee booddee gatii argatte f itti galchita jechuudha. F of x itti galchita. Isheen gaafileen akkanaa kun qorumsarra ni deddeebitee ni dhufti. Ishee kana haa hojjennu nafaana bu'a. Jalqaba maal goona? f of g of 3 dha. F of g of 3 jechuun g of 3 jechuun as keessa 3 galchi. Iddoo kana 3 gaafa galchinu 5 of 3 minus 1 15 hir'isuu takka meeqa dhufti? 14 dhufti jechaadha. 14 iddoo kanatti maal galchina? 14 dhufti 15 asitti 3 yoo galchinu 15 hir'isuu takka jechuun 14 akkuma jenne 14 immoo eessatti galchina? 14 isee f kanatti galchina jechuudha. Iddoo kanatti galchina jechuun 3 into 40 minus 2 gaaf kana maal nuu taati? Kana jechuun 12 takka 3 42 hir'isuu 2 taati jechaadha. 42 hir'isuu 2 jechuun 40 takka taati. Okey, asitti yoo galchinu taate akkuma isiniin jedhe 3 asitti galchinaan 15 hir'isuu takka 14 asitti yoo galchite 14 baay'isuu 3 meeqa jenneen irra 42 hir'isuu takka jechuun 42 hir'isuu 2 jechuun 40 sorry 40 asitti 2 40 jechaadha. Deebiin keenya 40. Gaafii itti aanu saaluma kana biidhaa kana isa kana f of 0 jetti. f of jechuun isa kana 0 itti galchita. Eegas immoo f of 0 jechuun 3 into 0 minus 2 meeqa dhufti? f of jettaan. Ishee kana gaafa itti galchitu meeqa dhufti? 0 dha. f of minus 2 dhufti. f of minus 2 jechuun immoo achitti galchi minus 2. Wagguu minus 2 asitti galchinu meeqa dhufa? 3 into minus 2 jecha 3 into minus 2 jechaan minus 6 minus 2 minus 8 dhufa jechaadha. Bidhaaf minus 8 dha. E hojjenna amma C D haaluma kanaan hojjetama wal fakkaata. E inni dheerata jechuudha. E inni dheerata E haa hojjennu. F of G of jedha. F of G of jettaan jalqaba. G of what? G of 2 jettaan. G of 2 jechuun isa kana 5 minus 5 into 2 minus 1. Gaaf kana maal goona? F of G of 2 jechuun 5 iddoo kanatti 2 yoo galchinu taate 10 minus 1 jechuun 9 ta'a jechaadha. 9 f of 9 dha. Isa kana immoo f of jenneen haa kaanu 9 iddoo sanitti galchina jechuudha. 3 into 9 minus 2. Okay, 9 meeqa dhufa? 27 dhufa. 27 hir'isuu 2 f of jennaani 27 hir'isuu 2 jechuun 25 dhufa. F of 25 jechaadha. As generally f of 25 jenneetiniin f of 25 iddoo kanatti yoo galchinu taate 25 iddoo kanatti galchina. 3 into 25 minus 2 kana gaafa waliin baay'isnu meeqa dhufa? 75 minus 2 meeqa dhufe? 73 dhufe jechaadha. 73 dhufe. Haala kamiin dhufe yoo jenne jalqaba irratti maaltti galchine? G of 2 galchine. G of 2 yoo galchinu taate 10 dhufe. 10 hir'isuu takka 9 dhufe. 9 itti immoo f of 9 itti galchine. 9 iddoo kanatti yoo galchinu taate meeqa dhufa?
27 dhufa jechuudha. 9 times 3 27 hir'isu 25 dhufe. 9 itti galchine 25 dhufe. 25 asumatti yoo galchinu taate meeqa dhufe? 25 baay'isuu 3 jechuun 75 hir'isuu 2 jechuun 73 dhufe jechuudha. Hima kanaaf deebiin isaa 73 ta'a. f of x kenna 4x plus 1 dha. g of x kenna 3x plus k dha. 3x plus k dha. So asirraa kaanee find the value of k jedha. For g of x is equals to fog is equals to goof. Fog fi goof yoo wal fakkaatan barbaadi jedha. Fog fi fog is equals to goof. Goofi yoo wal qixa ta'an jedha. Foogii fi goofii yoo wal qixa ta'an isa kana barbaadi jedha. Foogii fi goofii wal qixa ta'uu isaanii fakkeenya foog jechuun maal jechuudha? Foog jechuun isa kana jechuudha. Isa kana fuuteetiniin isa kanatti galchita jechuudha. Fog of x jechuun goof of x. Fog of x jechuun f into 3x plus k plus 1 is equals to goof jechuun immoo 3 bakka x kenna 4x plus 1 into plus k. Okay, asirraa kaanee too maal gochuu qabna? Isa kana irra raabsina jechuudha. 12x plus 4k plus 1 is equals to 12x ka wal qixa gamallee plus 3 plus k. Okay, asirraa tarmii wal fakkaatu gamaaf gamana yoo ka jiraatu taate kunoo kanaaf kana waliin balleessina jechuudha. Tuntananii balleessiti maaltu hafe 4k plus 1 plus k. Then tarmii wal fakkaatu walitti finna jechuudha. 4k minus k is equals to 3 minus 1. Nuu dhufe keen kenna isa kana nuu dhufe jechuudha. Asirratti yoo ifa isin hin taane tarmii wal fakkaatu gara tokko erga dabarsine maal goone 4k minus k jechuun 3k dha. 3 minus 1 jechuun 1 asirraa fuunee gama dabarsine 2 dha. Keen kenna 2 over 3 dhufe. Okay, kanneen itti aanus gaafii saglaffaa bira direct adeemne. Gaafiin saglaffaan ishee kanaadha. F of x in a plus x plus b dha. A differ from 0 dha. Find g of x dha. If goof of x is equals to x yoo ta'e jedha. Goof of x kenna maal ta'e? Yoo goof of x kenna x ta'e kan jedhu yoo taate goof of x kenna x wal qixa jechuun g at f at x is equals to maal jettaan x dha. Amma asirraa maal jennee ka'uu qabna? Let jennee ka'uu qabna. Let what? G at x jechaan maal jennaani? cx plus d jechuunii qabna. Ishee kana yoo kakaanu taate let ishee kana qabanneetiin yoo kakaanu taate salphamatti arganna jechuudha. Hima kenna salphamatti arganna. Okay, gaafii akkanaa kana irratti attention kennuu qabdan jechuudha dirqama. Okay, iddoo kanatti iddoo ctti maal galchina? Goofidha waan ta'eef c into cx kennatti isa kana galchina jechuudha. F of x kenna galchina ax plus b plus d is equals to x dha. Okay, kana irra naaraabsi ac plus c bc plus bc plus d is equals to x. As we know x dha. Sitti tarmiin wal fakkaatu liinarii waan ta'eef inni leading coefficient powerii waan qabu wal fakkaata waan ta'eef ca is equals to 1 jennaan. Asumarra c gatii c kenna c asii tana maal arganne? 1 over a arganne. Okay, asuma bira deemnee ammoo bc plus d jechuun ammoo maali wal qixa? 0 jedha wal qixa jechuudha. Okay, asirraa kaanee c kenna arganne irra iddoo kana c jechuun a over 1 over a dha jechaadha. b is equals to c jechuun 1 over a dha plus d. Okay, asirraa ammoo salphumatti d kenna ni arganna jechuudha. d kenna akkamitti arganna? b over a is equals to b over a plus d is equals to 0 waan ta'eef asirraa salphumatti d kenna arganne jechuudha. d jechuun maal jechuudha? Minus b over a jechaadha. Okay, xumurree jirra. c kenna arganne d kenna arganne jirra. Wanti nu hafe hin jiru jechuudha. Direct input goone hojjechuu duwwaatu nu hafa jechuudha. Okay, iddoo kana finneetoo iddoo kana finnee galchuu qofa jechaadha. Wanti nurraa eegamu g at x jenneen kakaane jalqaba irratti maalidha? cx plus d jenneen.
C keenya ni qabna. C jechuun 1 over A plus 1 over A x jechaadha yookiin immoo x over A. B jechuun immoo D jechuun immoo minus B over A akkuma asitti arganne minus B over A dha jechuudha. Okay, hima keenya salphatti mirkaneeffachuu ni dandeenya. G at x keenya ishee kana jechuudha. G at x keenya ishee kana argannee jirra. X over A minus B over A dha. Himni keenya goofii kanaa walqixa nu dhufu check goonu. Let check. Check oggu goonu goofii keenya isii tanatti ishee kana fuunee galchina. Iddoo x ax plus b over a minus b over a is equals to x jenna. Isa kana jechuun a koomanii fudhannee jara gubbaa walitti ilaalu. A as common, let's take A as common. A common fudhadhee jara gubbaa gaafa walitti hidhe x plus b minus b dha. Is equals to x. Kun lamaan masaanuu waan waliif ta'anii wal balleessu. Kana jechuun maali? Inni hafe asirratti inni hafe a inni masaanuu walii ta'an wal balleessu as biratti deebinee duubatti argisiisuu dandeenya jechuudha. Ax over a ta'e jechuudha. Is equals to x. Kanaafuu a dhanni baddi x keenya x dhan wal qixanuu dhufee jira jennee mirkaneessuu dandeenya jechuudha. Okay, gaafiin itti aanullee gaafima kana fakkaattuudha. Show godhi jedhaa gaafiin kurnaffaan foogii fi foog of x fi goof of x gargar ta'uu isaanii show godhi jedhaa isii kana show goona jechuudha. Jalqaba irratti foogii hojjenna. Foogii jechuun isa kana keessa galchuudha jechuudha. G tana isa kana keessa galchuu jechuudha. 2 plus x kana x square keessa galchuu jechuudha. Foogii jechuun x square iddoo x square kana 2x plus 3 square differ ta'uu isaa. Goofii jechuun immoo fh keessa galchi jechuudha. 2 into x square plus 3. Inni kun lamaan walqixa ta'uu isaa dhabuu isaa mirkaneessuudha. Kana jechuun 4x square plus 12x I think kana yoo baay'inu 6 dha. 12x plus 9 dha. Kana jechuun gaafni isaan kun immoo maali 2x square plus 3 dha. Jarri kun machee walqixan ta'u jechuudha. Okay, kanaafuu differ ta'uu isaa haala kanaan show goona jechuudha. Kana fakkaatti gaafileen haala kanaan isinii dhufuu danda'u waan ta'eef of eeggannoodhaan hojjedhaa.